Please video kiyya kana agal umanan dhaggeeffadha share naaf godha wallahi waan akkaan garana nyaati tokkon sineemuu barbaade dhengadda usuma teenyee dubbannu diinayaas obboleessi keenya obboleetti teenya takka akkana jedhee gaafate amantiin kan kee maali jennaan amantiin kan koo muslimaa jetteeni ragaa qabdaa jennaan ragaa fidi jedhamee ustaazota garee shahadaatti share godhe isaan naaf himuu danda'u jette garuu yeroo hunda namatti hirkatanii deemuun edduu tokko sirrii miti walumaan galatti ragaan keenya ragaa quraanarraa suuraa al-imraan ayata 19 irraa akkana jedha inna diina indallahi al-islaam diiniin dhugaa yookaan immoo diiniin haqaa kan rabbi biraanuuf dhufe yookaan immoo rabbi biratti illee kan beekamu kan fudhatama qabu diinii islaamaa qofaa suuraa tana qabadha suuraa al-imraan ayata 19 irraa argattu yeroo hedduu ijoolleen keenya amantiin islaamaa amantii rabbi biraa dhufe ta'uu amantii rabbi biratti beekamaa ta'uu ragaa maalii qabdoo siniin jedhani suuratul al-imraan ayata 19 irraa himuu fi dandeessanii jechuudha bifa kanaan amantiin keessanillee amantii rabbi biraa ta'e amantii rabbi biratti beekamu amantii rabbiin beekee nuuf kenne ta'uusaa ummataaf ibsuu dandeessan